Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoo, Amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoo, Amiin. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። maatii waaqayyoo kan taatan, waaqayyo kan isin jaalatu, silii waaqayyoodhaan kan jaalatan, biyya alaa teessanii, biyya keessaa teessanii sagalee dhaggeeffachaa kan jirtan maatii waaqayyoo marti keessan nagaa waaqos jiraataatiin nagaan isin gaafadha. Akkam ooltanii, akkam turtanii, akkam yoo nageessanii. Amiin. Galasaa jennee akka sagalateeffannu waaqayyo gooftaan keenya akka badii balleessaa keenya, akka cubbuu namummaa keenya, akka yakka hojii keenyaa osoo hin taane akka gaarummaa isaatti, akka arjummaa isaatti kayyoo naannoo ga'e galannii fi ulfinni waaqayyoof haa ta'u bara baraan. Amiin. Akkasuma haadha isaa kan taate qulqulleettii qulqulleettotaa, giiftii giiftotaa, haadha saboondaa, obboleettii ergamtootaa, maqaan ishee kan kabajameef wal jajanuuf haa ta'u. Amiin. Akkasuma toloota gaarota qulqulloota akkuma kennaa fi gulantaa waaqa isaaniif kennetti kan kabajaman nuuf haa ta'anii. Amiin. Baga guyyaa waadaa araaraa qulqulleettii dubaroo Maariyaamiitiin nagaadhaatiin geessanii. Amiin. Egaa akka fedhaa fi jaalala waaqayyootti egaa yakkaatitiin bultiin 16 akkuma beekamu waadaa araaraa guyyaatti qulqulleettiin dubaroo Maariyaamii waadaa itti fudhattedha waan ta'eef isuma kanaatiin wal qabsiisnee barumsa gabaabaa ta'e waliitiin barannaa. Waaqayyo gooftaan anarraba koo saaqee kan jechisaa dubbadhu isin immoo lapheettiin dhaggeeffattan waaqayyo nuuf haa kennu. Amiin. Kanaatiif akka mata dureetti kan nuti wajjin fudhannee ilaallu mata dureen guyyaa keenyaarraa faarsaa Daawit faaruusaa 88 yookiin 89 lakkoofsa 3 hanga 4 gubbaarra kan jiru ta'a. Innis akkas jedha: kanan filadhe wajjiniin waadaa koo nan galee jedha. Kanan filadhe wajjiniin waadaa koo nan galee. Masmura Daawit መስሙር 88 ወይ ደግሞ 89 ቁጥር 3 እስከ 4 ላይ ኃይለ ቃል እንዲህ ይላል: ከመረጥኳቸው ጋራ ቃል ኪዳኔን አደረግኩ ይላል። egaa jecha kana faarfataa jecha kana kan barreesse kan dubbate laphee waaqayyoo isa jedhamee waaqayyoon nama akka laphee kootii argadhe jedhee dhugaa kan baheef maqaa isaatti kan waamame hidda Isseey kan jedhame mucaa Daawit kan jedhame waaqayyo gooftaan baay'ee kan jaalate qulqullicha Daawituun jecha kana barreesse jechuudha. Innis maal jedhee kanan filadhe wajjiniin waadaa koo nan raawwadhe jedha. Waadicha kan raawwatu waaqayyoodha. Jechicha garuu kan dubbate qulqullicha Daawit jechuudha. Egaa kun asitti maal nutti ibsa? Kanan filadhe wajjin waadaa koo nan raawwadhe jedha. Waaqayyoon jalqaba nan filadhe, isan filadhe immoo nan qulqulleesse, isan qulqulleesse immoo galmaa nan gahe jedhee wangeela gubbaarratti akkuma dubbatu sana waaqayyoon kan filate wajjiniitiin waadaa isaanii gala. Waadaan waaqayyoo galu immoo waadaa jireenyaati. Waaqayyo waadaa jireenyaa dhala namaatiif, fayyina dhala namaatiif, yaada namaatiif qabuuf jecha karaaleewwan adda addaa dhalli namaa ittiin fayyuu danda'an bal'isuudhaan waaqayyo gooftaan daandii fayyina keenyaa bal'isee jira jechuudha. Kanaaf kanan filadhe wajjiniin waadaa koo nan galee kan jedhu isa kana ilaalla. Egaa jalqaba akkuma kaasuudhaaf yaale guyyaa borii kana yakkaatitii bultii 16 haadha waaqayyoo kan taate qulqulleettii dubaroo Maariyaamii dubrummaadhaatiin waaqayyoo durbummaadhaatiin kan ulfooftee durbummaadhaatiin kan deessee osoo hin daheen dura durba kan turte, yeroo deessus durba kan turte, erga deessee boodas durba kan turte, sammuu dhala namaatiin qoratamuu kan hin dandeenye, ilaalamuu kan hin dandeenye waaqayyoon kan ishee filate dinqii addunyaarra hin jirre kan ishii irratti raawwate qulqulleettiin dubaroo Maariyaamii guyyaa itti waadaa fayyinaa yookiin sakdaana miras jedhamu waadaa fayyinaa, waadaa araaraa anaa fi isin warra cubbamootaatiif akka hin banneef kaayyoo uumamnee sanarraa akka gara biraan deemneef waadaa isheetiin fayyuu akka dandeenyuuf guyyaa itti waaqayyoodhaatiin kadhattee inni lafaa fi samii uume gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waadaa isheedhaa galee guyyaa kana jechuudha.
Egaa kun eessattidha kan inni ta'ee, maaliifin ta'ee, akkamitti ta'ee kan jedhu wal ilaalla jechuudha. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubroo Maariyaam irraa erga dhalatee, cuuphamee, barsiisee, fannifamee, fannoo gubbaa irratti qulqulleettii dubroo Maariyaamiitiin Yohaannis isa duukaa bu'aa isa baay'ee jaalatu sana isa maqaan isaa Fiqura Igzii Yohaannis Waldana Godgaad Taa'oloogaas isa jedhame duuka bu'oota jiran keessaa baay'ee waaqayyoon kan jaalatu kan ture jedha. Duuka bu'aa Yohaannis. Kunis egaa waaqayyoon laphee namaa ilaala. Duuka bu'oonni waaqayyoo 12 12 sana keessaa እግዚአብሔር ይወድ የነበረ ደቀ መዝሙር jedha. Waaqayyoon kan jaalatu tokko duuka bu'aa turedha. Duuka bu'aan sunis immoo Yohaannis jedhamadha. Egaa Yohaannis kun yeroo hundumaa luka waaqayyoo jalaa isa bukkeedha. Tasumaan dhabamu jedha jireenya isaa keessatti. Kanuma cimsuudhaatiin guyyaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos warri Ayihudootaa isa fannisuudhaaf isa dabaddabanii jiranitti hangafa duuka buutotaa kan ture Phexros ni gane ni baqate. Qulqullichi Yohaannis garuu hamma dhaqee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannifamutti osoo irraa adda hin bahin fannoo isaa jalatti kan argame Yohaannis Waldana Godgaad yookiin fi qulqulleettii dubroo Maariyaam qofaa ture jechuudha. Kanaaf waaqayyo laphee namaa ilaala kan jedhu fuulduratti waaqayyoon waan ta'u waan hin beekuudhaatiif. Waaqayyoon nama addaan baasu garuu maal ilaala? Laphee keenya ilaala. Raawwii nuti waggaa jireenya keenya keessatti raawwannu waaqayyoon ni beeka. Sanaaf jechuudha. Sana booda Yohaannisiif kunoo haadha kee jedhee Yohaannisiif dubroo Maariyaamii kenne. Dubroo Maariyaamiidhaan immoo kunoo mucaa kee jedhee akka mucummaatti Yohaannisiif kenne. Sana booda dubroon Maariyaam hanga dhaqxee lafa gubbaa jiraattutti mana Yohaannis isa duuka bu'aa abbaa wangeelaa sanaa turte jechuudha. Haa ta'u garuu erga gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'eetu awwaalame bakka awwaalcha isaa Golgootaa bakka jedhamu sana guyyaa tokkoof osoo iddoo awwaalcha isaa dhaqxee hin kadhatiin ooltee bultee hin beektu jedha seenaansaa. Guyyuma hunda deemteetu ni kadhatta turte iddoo awwaala ilma isheetti. Egaa isa waaqayyo hundumaa gochuu danda'u miti, isa lafaa fi samii uumuu danda'e kana miti, isa kan hin jirre jiraachisu kana miti, isa kan jiru kan balleessu kana miti. Akkuma abbootii bara duriitti namni yoo du'e iddoo awwaalaatti deddeebi'anii boohuun aadaa sanaan duraa ture. Egaa dubroon Maariyaam gadaamessa isheetti isa baatte, durbummaadhaan isa ulfoofte, durbummaadhaan isa deesse. Ilma ishee isa tokkicha sana halkanii guyyaa iddoo awwaala isaa Golgootaatti deebiteetoo kadhachaa turte jedha. Haa ta'u garuu yeroo isheen achitti kadhachaa turtu kanatti warri Ayihudootaa egaa fayyina dhala namaatiif seexana caalaa warra gufuu kaa'aman warra ta'an keessaa isaan tokko turani. Yeroo isheen iddoo Golgootaa deemteetoo kadhattu akka isheen achitti hin kadhannedhaatii fi dhorkinsa baay'ee taasisanii turani. Dhorkisaan taasisanis achitti ishee arganii dhorkuudhaaf rogochuudhaaf egaa namni fooniin nama ilaala. Namni yeroo foon uffatu nama foonii fakkaata. Hafuurummaa isaa keessa jiru sana maalummaa isaa yoo hin barre jechuudha. Haa ta'u garuu yeroo isaan alaalatti ishee arganii dhufteetti kunoo har'a ishee hiinaa ishee ajjeesna yommuu isaan ka'anitti waaqayyoon garuu ishee dhoksuudhaan isa massawwar jedhu sana ishee sawwaruudhaan isheen iddoo Golgootaa yookiin awwaala gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sana dhaqxee kadhachaa turte. Dhumarra rakkannaan waardiyyaa qacaranii turanii jedha lafa awwaalaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Isheen garuu isma alboo ነገር ዘእስአን ለእግዚአብሔር waaqayyoodhaaf kan dadhabamu hin jiru. Akkuma jedhe sana alaala yeroo isheen dhuftu ni argu sana booda ishee eessa akka isheen jirtu ni arganii isheen garuu awwaala rama isheerra dhaabbattee kadhachaa turte. Osoo akka kanaatiin jirtu yeroo hundi guyyaa tokko waaqayyoodhaatiin kadhannaa isaa kadhatte. Kadhannichiin kadhattes maal jedhaa? Yaa uumaa koo, yaa waaqa koo, yaa qoricha koo, har'aa kadhannaa koonaaf dhaggeeffadhu. Lafaa fi samiin osoo hin uumamiin dura kan na filatte. Akka fedha keetti, akka arjummaa keetti samiirraa buutee gadameessa koo keessa kan bulte.
gadaamessa koo teessoo kee kan taasifatte kirubeelii fi suraafeel warri ergamtoonni addaa kan turan ijji isaanii guutummaan qaama isaanii ija kan turan mataan isaanii akka afur kan ta'e baalleewwan isaanii afur kan ta'an warra akkasii kun fuula keetti raafamaa kan turan ati anaan filattee anarraa kan dhalatte har'a kadhannaa koo naaf dhaggeeffadhu jettee yeroo isheen kadhattutti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kadhadhaa isinii kennama rukutaa isinii banama barbaadaa ni argattu jedhee wangeela Maatewos boqonnaa 7:7 gubbaatti akkuma dubbatee yaammanut bizu'aan naachoo jedha. Warri amanan immoo qulqulloota jedha. Dubroon Maariyaam garuu fooniinis lubbuudhaanis qulqulleetti turte. Sana waan ta'eef Waaqayyo kan deesse. Waaqayyoon amalummaa isaatiin qulqulluudha. Waan xuraa'aa wajjiniitiin walitti hin bu'u. Dubroon Maariyaamis Waaqayyo akka isheen qulqullooftu ishee dhaabee jira. Abaarsi dheekkamsi karaa Heewaan dhufe dubroo Maariyaamitti illee hin buune Waaqayyoon filachuu isaati. Kunis wangeelli maal jedha? Waaqayyoon samii irraati gara biyya lafaa ni ilaale, hafuuras ni baafate, ni fuunfate. Kan akka dubroo Maariyaam garuu urgooftu hin arganne waan ta'eef isheedhaan hin filate ilma isaa tokkichas gara isheetti erge isheerraa dhalatee jedha. እግዚአብሔር በሰማይ ሆኖ ወደ ምድር ተመለከተ፣ አተነፈሰ፣ አሸተተ፣ መዓዛውን ያማረ እንደ ቅድስት ድንግል ማርያም አላገኘምና አንድ ልጁን ወደ እሷ ሰደደ፣ ከሷም ተወለደ jedha. Kana jechuun hammam dubroon Maariyaam qulqullummaa isheetiin akka dhaabbatte jechuudha. Sana booda egaa Waaqayyo gooftaan kan isheerraa dhalate foon isheerraa foon, lubbuu isheerraa lubbuu fudhatee isheedhaaf ergamaa akkuma ture ittaajazaat nabbar. Yeroo guddachaa turetti akkuma haati ilma ishee ergattutti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubroo Maariyaamiidhaaf ajajamaa ture jedha. Keessa dabarsasaa bishaan gilgishaadhaan waraabaa ture jedha. Qoraan yeroo guuraatii turetti duumessaatiin hidhee qoraan guuraafii ture jedha. Akkamitti kan jedhuudhaatiif Waaqayyoodha. Aniif isin akkamitti uumamna? Gaaffiidha. Inni anaaf isiniif uume wanni gochuun dandeenye takkayyuu hin jiru. Uumama biyya lafaa jiru kana gubbaarraa dhala namaa kan madaalu hin jiru. Garuu dhala namaa kanarratti abbummaa kan qabu hin jiru. Meeshaawwan amma addunyaa gubbaa jiran isaan niikuleerii jedhanii addunyaa barbadeessa jedhan kanaaf abbaatu jira. Warra kalaqan jechuudha. Dhala namaa ishii xiqqoo kana isa meeshaa guddaa addunyaa balleessu kana uume garuu abbummaan isaa nam tokkoyyuu hin jiru. Ameerikaa miti, Awurooppaa miti, Raashiyaa miti, Itoophiyaa miti. Waaqayyoodha. Waaqayyoon dhala namaa biyyoorraa uumedha. Biyyoorraa namni uumamuun akkamitti kan jedhu ogummaa Waaqayyoo hin qoratamu jedha. Kanaatiif duumessaan qoraan fe'ee dubroo Maariyaamiitiif geessaa ture jedha. Lammaffaa namni akkamitti durbummaadhaan ulfaa'ee dubrummaadhaan da'uu danda'a? Hin danda'amu. Akkamitti? Waaqayyoof garuu hin danda'amu. Kanammoo maal jedhee dubbateera? Yoo Qiddaasee Maariyaam kan barreesse Abbaa Hiriyaaqoos yaa dubroo ulfaa'uun kee akka kanniisaati jedha. Akka kanniisaa jechuun maal jechuudha? Kanniisni kan isheen ulfooftu walqunnamtii saalaa raawwatanii miti. Kormaan dhalaa yaabbatee miti. Akkamitti kan jedhu Queen Substance kan jedhu baayoloojii irratti Queen Substance jechuun fooliidhuma isheetiin to'achuu sagaleedhuma isheetiin sagaleedhuma bahuu sanarraatiin kannisni akka isheen kannisa biraa horattu kan taasisu sagaleedha. Akkuma kana sagalee qofaadhaan ati ulfooftee kan argamtee jedha. Kana maaliifan kaase? Yeroo isheen kadhattettidha. Dubroon Maariyaam yeroo isheen kadhattetti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kuma kitiloota kan ta'an hangafa ergamtootaa duraa duuba isaa hiriirsisuudhaan gara Golgootaa
lafa isheen jirtu sanatti ni bu'ee jedha. Waaqayyoon jalqaba fooniitiin bu'e. Lammaffaa kadhannaa ishee dhaggeeffachuudhaaf garuu waaqummaa isaatiin bu'e. Ergamtoonni fuula isaa wangeellis maal jedha? Malaa'ikti በፊቱ ይሰለፋሉ jedha. Birtuu ነጎድጓዳም ይሰማል jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Ergamtoonni fuuldura isaatti raayyaan ergamtootaa fuuldura isaatti hiriiranii jiru. Sagaleewwan nama sodaachisu, sagaleen qaqawweessaa gurguddaatu dhaga'ama. Abiddis fuula isaatti ni boba'aa jedha. Waaqayyoon garuu dubroo Maariyaam yeroo kadhattutti lapheedhaan hin dhaggeeffanne. Lapheedhaan jechuun osoo hin mul'atin jechuudha. Isaaniifis hin kadhannu kana jechuudha. Isheedhaan garuu ergamtoota fuuldura diriirsuudhaatiin Waaqayyo guutummaadhaan yeroo bu'utti dubroon Maariyaam irraafamte innaate jedha. Yeroo kana Waaqayyoon yaa haadha koo yaa dubroo Maariyaam maaliif innaata? Kun si ajaa'ibaayi. Ani koo sirraatiin dhaladhe, foon keen uffadhe, dhiiga keen fudhadhe yeroo jedhutti yaa uumaa koo, yaa gargaaraa koo, yeroo narraa dhalattetti akka namaa foon uffatteeti. Waaqummaa kee foon keessa dhoksiteeti narraa dhalatte. Fooniin narraa dhalatte har'a garuu waaqummaa keetiin waanan si argeef narraafame yeroo ishin jettutti hin sodaatiin jedhe. Sana booda yaa haadha koo yaa dubroo Maariyaam amma maal akkan siif godhu barbaadda? Waan lapheen kee fedhe hunduma isaa kadhadhu siif raawwataa jedhe. Sana booda isheenis yaa ilma koo Suraafeliif Kiruubeel kan baachuu hin dandeenye teessoo kee Tsiraa Aariyaam isa abiddaan golgamee jiru dhiistee gadaamessa koo keessa buluu keetiif gadaamessa koo keessa waan bulteef sin kadhadha. Suraafeliif Kiruubeel ammas teessoo kee baachuu kan raafaman dugda keetti baachuudhaatiin biyya Gibsiitti biyya Yerusaalemii gara Gibsiitti deebuu kootiif sin kadhadha. Aannan durbummaadhaan hoosisuu kootiif sin kadhadha. Si wajjiniitiin rakkoowwan biyya lafaa irratti arge hunduma isaatiif sin kadhadha jettee yeroo isheen kadhattutti Waaqayyoonis maal jedheefira? Kunoo gadaamessa na baateef waadaa siif galeera. Harma na hoosifteef waadaa siif galeera. Dugda na baateef waadaa siif galeera. Na wajjiniitiin biyya lafaa irratti dhiphachuu keetiif waadaa siif galeera. Kana jedhee waadaa gale. Isheenis warreen maqaa kootiin beela'aa nyaachisan, warreen maqaa kootiin beela'aa dheebotaa obaasan, warreen maqaa kootiin sarakkate gargaaran, warreen maqaa kootiin mana amantaa ijaaran, ati bakka jireenyaa isa badaa abidda bara baraa gaannama isaati jedhame sana achin argisiisiin yeroo jettuun nama maqaa keetiin bishaan qorraa tokko kenne siifan maaraa, nama maqaa keetiin biddeen tokko namaaf kenne siifan maaraa, nama gadde maqaa keetiin gammachiise siifan maara jedhee waan hundumaa waadaa gale. Waadaa sii galuu kootiif immoo maqaa kootiin siif kakadheera jedha. Waaqayyoon kan hin kakanne siif kakadheera. Mataa kootiin siif kakadheera. Hangafa ergamtootaa kan ta'e qulqullicha Mikaa'eliitiin siif kakadheera. Ergaa gammachuu kan sitti hime hangafa ergamaa qulqullicha Gabri'eeliin siif kakadheera jedhee gurmuuwwan ergamtootaa 99 siif kadhadheera. Duukaa buutotawwaniif waadaa kee kana siif kakadheera jedhee Waaqayyo Gooftaan dubroo Maariyaamiitiif gammachuu guddaa kana itti himee Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara teessoosaa gara teessoosaatti Tsiraa Aariyaamitti ol deebiitu jira jechuudha. Egaa maal nutti argisiisa kuni? Guyyaan har'aa kun guyyaa fayyina keenyaa keessaa isa lammaffaadha. Inni jalqabaa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannifamuu isaatiin, dhiiga isaatiin cubbuu keenya nurraa miicuu isaatiin, dukkana nu gubbaarra ture balleessee ifa guddaa nuuf ibsuu isaatiin Waaqayyo Gooftaan bitaarraa gara mirgaatti bilisa nu baaseera.
Waaqayyoon abaarsa seexana gubbaa ture sana nurraa kaaseera. Lammaffaa immoo karaa dubroo Maariyaamiitiin waadaa isheedhaaf galame sanaan waan xiqqoo hojjennee bu'aa irraa argachuu akka dandeenyu, bishaan qallaa tokko namaa kenninee jireenya mootummaa Waaqayyoo argachuu akka dandeenyu Waaqayyoon dhiyeesseera. Maaliifin Waaqayyoon jedha gara biyya lafaa kan dhufe dhalli namaa akka fayyuuf malee akka baduuf miti kan jedhu sana akka raawwatuuf Waaqayyoon namni tokkoyyuu akka badu hin barbaadu. Garuu akka badu kan barbaadu anumaa fi isin jechuudha. Kanaaf akka hin banneef Waaqayyoon mucaasaa tokkicha ergee biyya lafaa kanaatiif aarsaa taasisee kan nu bilate waan nu jaalateef akka bannu waan hin barbaanneef. Maaliif hojii harka isaati, uumama harka isaati, fakkaattii bifa isaa qabna, kaayyoo uumamneef qabna. Kaayyoo sana akka galmaan geenyuuf Waaqayyo waan baay'ee nu raawwatee jira. Waaqayyoon karaa baay'ee dubbata. Namni garuu nu hubatu kan jedhu fayyina keenyaaf jechuudha. Egaa kanuma kan argine booda waadaawwan dubbate kana Waaqayyoon dubbatee እግዚአብሔር ይረሳ ዘንድ ሰው አይደለም jedha. Waaqayyoon akka hin irraanfanneef nama miti jedha. Namni amalummaa isaatiin dandeettii irraanfachuu qaba jechuudha. Waaqayyoon garuu hin irraanfatu. Waaqadha. እግዚአብሔር አንቀላፋም jedha. Waaqayyoon hin mugu. Waaqayyoon baraan jiraata Elshaadaayidha. Alfaannaa Omeegaadha. Alfaannaa Omeegaa jechuun jalqabnis dhumnis jechuudha. Jalqabni isa kam? Jalqabni kan jedhus hin jiru infiniitiif jechuudha. Infiniitiif jechuun jalqabas kan hin qabne dhumas kan hin qabne jechuudha. Inni kun eenyuun Waaqayyoo qofaadha. Samiin kun hin baqxi jedha. Lafti kun akkuma argitan kunoo tarkii irratti lafti gaggalabbatamaa jira. Kanaaf kan darbee jiraatu Waaqayyoo qofaadha jechuudha. Waadaa kanaatiin egaa nama arjaa kan ture akka Abrahaamitti keessummaa kan simatu, keessummaa yeroo argate waan qabu hundumaa akka lapheedhaan kan nyaachisu, gaarummaadhaan kan simatu nama gaarii tokkotu ture. Maqaan nama kanaa Balaa'iseeb isa jedhamu ture. Balaa'iseeb keessummaa jaalata waan ta'eef yeroo baay'ee keessummoonni mana isaa yeroo dhaqan akkuma Abrahaam haala gaariidhaan simatee nyaachisee obaasee gaggeessa ture. Egaa gaarummaa kan hin jaalanne seexanni yeroo nuti waan xiqqoo gaarii hojjennu rafee kan hin bulle hammeenya akka hojjennu kan taasisu seexanichi qorumsaatiif ni dhaabbate. Yeroo kana nama fakkaatanii akkuma gara mana Abrahaam keessummoonni akka hin dhaqne foon namaa uffatanii sobanii mataa isaanii obburuksanii akka waan Abrahaam isaan rukuteetti fakkeessanii Abrahaam guyyaa 3 osoo midhaan hin nyaatin osoo bishaan hin dhugiin ture sana guyyaa 3ffaa irratti sallaasonni deemanii Yisaaq akka argatu gammachuu itti himan sana mana nama Balaa'iseeb jedhamu foon namaa of fakkeessanii egaa ergamtoonni seexanaa of jijjiiranii ergamaa ifaa fakkaatanii dhaabbatu jedha wangeelli. Nama fakkaatanii gara mana Balaa'iseeb deemanii Balaa'iseeb laphee isaa guutuudhaan yeroo simatetti horii qabu fuudhee yeroo qaletti waan hundarra qopheessetti affeerraa inni affeeree nyaachuu hin dandeenye. Nusati affeerte kana kan horii kana hin nyaannu jedha. Maaliif hin nyaattani? Maaloo maal dhabdan jennaan dhuguma yoo nu jaalatte ta'e nuti foon horii osoo hin taane mucaa kee kana nuu qaliitii isa nyaannaa jedhan. Hubadhaa. Abrahaam Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yaa Abrahaam mucaa kee Yisaaqiin gara tulluu Sargis kan tolu baasiiti aarsaa godhinaaf dhiyeessi yeroo jedhetti Abrahaam maali yaa Waaqayyo mucaa tokkittiin qaba. Ishiyyuu dulluma keessan argadhe. Ishiyyuu immoo sinnaa kenne karaa suniinaan mucaa kee sanyii kee simbaa isattee waadaa na galcheetta. Akkamitti narraa fudhatta? Akkamitti mucaa koo sii qala hin jenne laphee guutuudhaan gara tulluu Mooriyaamitti fuudhee aarsaadhaaf dhiyeessuudhaaf yeroo inni turutti Waaqayyoon amantaa Abrahaam arguudhaan Yisaaq irratti osoo harka isaa waliin kaasiin bakka Yisaaq sana hoolaan isa isaa beeku yookiin immoo goraa keessatti qabamee jiru hoolaa adiin argame. Hoolaa adiin fuudhee ni qalame. Hoolaan adiin qalame sana gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ture. Inni qalmaatiif dhiyaate Yisaaq immoo Addaam ture jechuudha.
akkasitti yeroo inni bilisa bahee waan quba qabuuf jechuudha. Balaayiseef adda Abrahaam mucaa isaa qalee eebba guddaa argateera waan ta'eef Waaqayyo waan hin danda'amne hin jiru jedhee mucaa isaa fuudhee gaarummaadhaan hin qale. Erga qalee booda bisheesse isaaniif dhiyeesse. Yeroo dhiyeessu maal jedhaniin yoo irraa hin qammasne nuti nyaannu nuu qammas jedhaniin. Sana booda Balaayiseef foon mucaa isaa fuudhee yeroo qammasetti sammuun isaa keessaa fudhatame. Seexanni sammuu isaa seente jechuudha. Ergasii kaasee maatii isaa firoottan isaa fixee lubbuu nama 78 nyaatee nama turedha. Seenaa Balaayiseef jechuudha. Haa ta'u garuu egaa guyyaa tokko namni rakkatee yommuu deemu nama qalee waan nyaatuuf bishaan koddaatti baatee deema ture jedha Balaayiseef. Yeroo inni nyaachuudhaaf gara nama tokkoo deemu fooliin namicha sunii itti miidhaguu dide. Qaamni isaa ciccitaadha, fooliin isaa ajaa'aadha. Odoo nyaachuu dhiisee yeroo inni deemutti inni taa'ee jiru sun garuu bishaan dheebotee jiradha. Bishaan dheebotee yeroo jirutti maaloo dheebodheen jira maqaa Waaqayyootiin naa kennii jedhe kennuu hin dandeenye. Maqaa ergamtootaatiin naa kennii jedhe kennuu hin dandeenye. Maqaa duuka buutootaatiin naa kennii jedhe kennuu hin dandeenye. Dhumarra garuu maqaa haadha Waaqayyoo qulqulleetti dubaroo Maariyaamiitiin bishaan kanaa kenni yeroo jedhu lubbuu tamallase lapheensaa deebi'ee jedha. Yeroo kana mee jecha ammatte kana irra deebi'ee sagalee kana waanan beeku natti fakkaata yeroo jedhutti maqaa qulqulleetti dubaroo Maariyaamiitiif jedhe yommuu jedhu maqaa kana nan beekaa jedhee bishaan sana fuudhee barruu harka isaa irratti qicee fi yeroo inni barruu harka isaa irratti mucu yommuu inni sana qammasudha. Gorooroo yookiin immoo qoonqoo isaallee hin jiisne jedha. Sana booda inni sun ni du'e jedha. Inni bishaan sana fudhate hin du'e. Balaayiseefis yeroodhaatiin booda gara gadaamii gara holqaatti galee achi keessatti gaafa du'u ergamtoonni seexanaa jalqaba daandiirraa jallisan sun foon mucaa isaa keessumaa fakkaatanii nyaachisan sun yeroo isaan fudhachuu kubbaa keenya jedheetu fudhatanii deeman Dubroon Maariyaam gara ilma ishee deemte. Yaa Waaqayyo nama maqaa keetiin bishaan xiqqoo kenne nan sii maadha jetteetta. Nama kana naa maarii jennaan namni kun lubbuu nama 78 nyaateera akkamiin ta'uu danda'a yommuu jedhamu Dubroon Maariyaam kadhatte. Sana booda fidaa maa madaalamuu jedhame. Madaalleen Waaqayyoo hin jallatu. Yeroo dhaqanii irra kaahanii bishaan xiqqoon sanaa fi lubbuun 78 yeroo madaalamu bishaan xiqqoon sana madaaltee argamte. Balaayiseef nam 78 nyaate sana gara mootummaa Waaqayyoo gale. Karaa kamiitiin? Karaa kadhannaa qulqullootaatiin. Nuuf kadhatu kan jennu akkasumatti miti jechuudha. Waaqayyoon osoo biyya lafaa kana gubbaarratti gaarummaa dhalli namaa akka fayyuun barbaadu ta'e samii gadhiisee ulfina isaa dhiisee salphatee anaaf isiniif hin du'u ture. Dubroon Maariyaam kadhannaa isheetiin Balaayiseef fayyistee jirti. Har'as warri maqaa isheetiin kadhatan haadha Waaqayyoo kan taate qulqulleettii dubaroo Maariyaamiitiin jechuudha. Egaa waadaan kun waadaa araaraa isa jedhame kidaan mireet jechuudha. Egaa kana keessatti namoonni tokko tokko kidaan mireetiin kan biraa jedhanii kan yaadan, Maariyaamiin kan biraa jedhanii kan yaadan, haati kidaan mireetii kan biraa, abbaan kidaan mireetii kan biraa, haati Maariyaamii kan biraa, abbaan Maariyaamii kan biraa jedhanii kan yaadan namoonni tokko tokko jiraachuu danda'u. Kidaan mireetiin Maariyaamiidha. Maariyaamiin kidaan mireetiidha. Qaama tokkodha jechuudha. Waadaan araaraa kan jedhame guyyaa itti isheen dhiifama Waaqayyo gooftaan waadaa isheedhaaf gale. Namni maqaa keetti abdatee waa raawwate jedhee guyyaatti waadaa seeneefidha. Maariyaamiin immoo maqaa jalqaba abbaa fi haati ishee baafameef Maariyaam jechuun immoo haadha saba hundaa. Akkuma kana illee immoo Maariyaam jechuun dammaa fi yaam kan jedhamu damma damma kan ta'e biyya lafaa irratti maar kan jedhamu isa dhalli namaa hundumtuu nyaataaf filatu. Yaam kan jedhamu immoo ergamoonni samii gubbaa irratti kan nyaata ergamtootaa kan ta'e walumaa galatti
fayyina lubbuu namaatiif kan kennamte dubroo Maariyaam jechuudha. Egaa walumaa galatti guyyaan kun isa kanaatiif kabajamaa jechuudha. Eebbi haadha keenyaa qulqulleettii dubroo Maariyaamii waadaan ishee, araarsummaan ishee, arjummaan ilma ishee nurra oolee haa buluu bara baraan. Amiin.